Kono baasi dubbifadhu mee si baasee Bilinkiin jira. du'aadha Kiristoos malee. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalatee jedha. Baqa ani kanan barbaada durayyuu Eh, uumama Maal hundumaa jedha? dura la Uumama dhaggeeffadhu uumama hundumaa dura ishee akkatti naa baaftuufan barbaade malee ani dhalachuusaa si kaaduu koo miti dhalachuusaa durayyuu wajjin haasa'aa turre. naam uumama Uumama hundumaa dura dhalate moo hin dhalanne reem? uumama hundumaa dura dhalate isitti meera namummaatiin dhalate garaa Maariyaamii keessa dhufe. Namummaadhaan achi jiraare uumama hundumaa dura gaafa dhalate gaafni inni dhalatu Maaliin bari dhalata namni? Namni maaliin dhageeffadhu ka dhalata? Namni maaliin dhageeffadhu dhalata? na dhageeffadhu ka Eh. dhageeffadhu. Gaafa dhalatu yoo namummaadhaan uumama hundumaa dura dhalatee gaafa jettee himtu Maariyaam isa dura jirti moo isa dura hin jirtu? Haati isaa hangafa isaati moo hangafa isaatii miti? Maal jechaa jira asirratti? Naam na Sirreessita dhageeffadhu ka macaafa qulqulluu kana? na dhageeffadhu ati Uumama hundumaa dura namummaadhaan jira uumama jedhanii hundumaa dura dhalatee naan jechaa jirta. Ishi ana jedhe miti macaafa qulqulluu jechaa jira bar. Laa situ jechaa jira bar situ jechaa Uumama jira. hundumaa dura dhalate qolaasaayis boqonnaan tokko Uumama lakkoofsa 15 maalidha uumama? uumama hundumaa dura dhalatee ka jedhe macaafa jedhe. Ati Ishi immoo ka jette namummaadhaan uumama hundumaa dura dhalatee jechaa jirta. Gaafa namummaadhaan uumama hundumaa dura dhalatee yoo ka jennu taate Maariyaam isa dura jirti moo isa dura hin jirtu? Hangafa isaati moo hangafa isaati miti haati isaa? uumama hundumaa durayyuu kan inni jedhu qolaasaayis boqonnaan tokko kuni anammayyuu yaada mataa koo naasee miti. Waaqummaan hin dhalatu namummaatu dhalate waan ta'eef. Kanaafuu Laa inni uumama hundumaa durayyuu dhalate gaafa jedhu na dhageeffadhu ka dhalate gaafa jedhu inni uumama hundumaa dura dhalate gaafa jedhu Maariyaam faa dura jira moo hin jiru haadha ati namummaan isaa uumama hundumaa dura dhalate jechuu kee akkasitti ibsaa jirta bar walii galle garuu immoo anutu macaafni ibsaa maal jedhee jedhamti. hima dhageeffadhu macaafni maal jedhee hima Yesuus Kiristoos kuni uumama hundumaa dura dhalatee jedhee hima uumama hundumaa dura dhalatee jedhee hima laal walii galle kanaafi Yesuus Okay. Kiristoos hin dhalate malee waan akka Waaqayyoo ani waan hundumaa dura jira inni uumaa waan ta'eef dura jira laal gaafa dhalate ammoo wanni dhalatu tokko waan uumame jechuu harka Waaqayyooti walii galle Gadi bu'i gaama lammaffaa 16ffaa dhaqi gaama. laal 16 dhaqu biraa miti amma dhalate moo hin dhalanne Argita Yesuus Kiristoos uumaa ta'uusaa argita ma achi dhaqi kaamee achirra dhaqii dubbisime naam yoo akkasuma yoo jedhaa mire konfidensii qabda walii gallee bar si hubadhe bar. kanaaf dhalatee jiraami Yesuus Kiristoos uumamaadha jechuudhaami Uuma- Dhalachuun bari ati koo waan adda baafachuu qabdu jalqaba yoo haasofne waa'ee kanaa bar uumama ta'uu hin danda'u Yesuus Kiristoos hin dhalate malee siin jechaa jira bar. haa dhalatuu baatu uumamaadha jedhaami as biratti macaafni garuu dhalate Uumama hundumaa dura eegatee dhalate. Uumama hundumaa dura uumame jedhaa kun. dhalate jedhaami re Uumama hundumaa dura uumame jedhaa. Seera ana afaan Oromoo hin beektu ati. Waaqayyoon dhalata mee waa Eela obboleessa Waaqayyo abbaan jiraam isa sitti minaan diddeemmati waa'ee waaqummaa isaa fi waa'ee dhalata namummaa Waaqayyo abbaan hin isaa dhalate yoo sii gale waa'ee kanaa hubatta amma. Ufumaa ittiin dhugaa rabbi laal sammuu kee Waaqayyo amma dhiisatamu. Waaqayyo abbaan jira amma qoy na dhageeffadhu ka Waaqayyo abbaan dhalate Keessa jira waaqayyo abbaan dhalate kan jedhu. hiyooti re akka ati jettutti akkas ka Maalan walii jedhee galle nam? Akkaman jedhe? dhalatee jira jette Waaqayyo yoo dhalate rakkoo hin qabu garuu uumamaa miti jechaa jirta wanni dhalatu tokko Maa dubbii jijjiirtan malee. uumaadha moo uumamaadha Uumama hundumaa dura uumame jedhamoo uumama hundumaa dura dhalate jedha iddoon kun. uumame jedha re dhalatee jedha anaaf si hin dhalanne Kanaafuu moo uumamne mee uumama miti kaa. Kanaafuu uumama miti. Uumama hundumaa dura uumame osoo jedhee ta'e uumamadha jenna inni. Hin dhalate jedha mitiire walitti hin dhufu wantichi bar. Isatti deemaa jirtuuf siin ibsu ofumaa rakkatta malee la dhugaa waaqayyo. Ofumaa joonjofta malee isatti deemaa jirtu siin ibsu la. Dhiisi keessaa bayi. 16ffaa naqinaa dubbisamu. kottu dhiisi dhalachuun uumamuudha moo uumamuu miti Dhalachuun dhalachuudha. dhalachuu Hmm?
Wanti hundumtiyyuu isaatiin akka uumame macaafni qulqulluun lafa kaa'aati. Maa rakkata dhugaa Waaqayyo. Wanti Waaqa keessa jiru, lafa keessa jiru, wanti ijaan hin argamuuf hin argamne isaan uumame. Yesuus Kiristoosiin uumame laa. Itti dubbachaa jirtu kana. Isaatiin uumame. Dhalachuun uumamuun garaagarii sila injiinar dhalachuun uumamuun garaagarii. Naam bara san himaa fi jira. Amma wanti tokko yoo dhalatu waan irraa dhalatu qaba moo waan irraa dhalatu hin qabu? Jama sagaleen kee jiraa? Jira. Dhalachuun uumamuun garaagar jetteetu amantaa silaati akkam? Kana naa hiikime macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irra meenaa dubbisii yookiin siifan dubbisa. Dubbisish. Ishi. Tulluun akka ati beektu yookiin akka amantaa keetii keessatti tulluun hin dhalate moo uumame? Hin uumame. Ishi. Tulluun yoo dhalate jedhee macaafni tulluun iddoo isaatti itoo hin dhalatin yoo jedhee barreeffamee jiraate tulluun hin dhalata moo uumama jechuun dhalate jechuun fakkeenyaaf haadhaaf abbaa qabaachuudha qaba. Nama haadhaaf abbaa irraa dhalatutu dhalate jedhamee fudhatama waan ta'eef. Tulluun hin dhalata moo uumama? Bakkicha naa baasii. Faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2. Baasiin haala xafimee ni baasuu hin danda'u. Ishi viidiyoo dhuman sii baasa ishi. Ishi. Ayye. Akkuma dalagaa ta'een sin dhaggeeffachaa jiraafanii banadhe. Macaafa faarfannaa faarsaa jechuudha faarfannaa Daawit boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irratti tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatiin lafti guutummaa biyya lafaas utuu hin argamin bara baraa jalqabee hamma bara baraatti ati Waaqayyoodha jedhan. Tulluun hin uumame eega ta'eetii dhalate maaliif jedhee fayyadame asitti dhalate? Tulluun maalirraa dhalachuu danda'a? Kanaafuu si gaafachaa jira dhalate jedhee jira macaafni kee. Wabeeffannaa isaa sii baasuu asirratti akka inni uumame jedhu. Dhalate jedhaa jira. Amma ana ofii kootiin barreessine laa kana. Macaafa keerraa macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irratti tulloonni utuu bakka isaatti hin dhalatiin laftis guutummaa biyya lafaas utuu hin uumamin bara baraa jalqabee hamma bara baraatti ati Waaqayyoodha jedhani. Kuni jajuu Waaqayyoo yeroo ibsanidha miti waa'ee kanaa kan inni haasa'e. Jajuus arrabsuus haa ta'u tulloon hin dhalateedha asirratti hin dhalateedha jira. Maalirraa dhalate jedha tulluun? Kanaafuu si jechaa jira jechi dhalate jedhu kun asirratti tulluun fakkeenyaaf hin dhalatu haadhaaf abbaa hin qabu dhalate jedhaa jira garuu asitti. Kanaafuu siin jechaan jira maalirraa dhalate siin jedhaa si gaafachaan jira maalirraa dhalate jedhee asirratti. Nullee kanaafuu qola isaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 Yesuus Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaanitti hin argamne namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate gaafa jennu eenyurraa dhalate? Eenyu haati isaa? Eenyu abbaan isaadha? Dhalate jechuun uumame jechuun gara fakkeenyaaf tulluun hin dhalatu haadhaaf abbaa hin qabu. Garuu Waaqayyoon isuma tolchuudhaan dhalate illee jedhama. Akkasumallee macaafa Iyyoob kanan itti si dabalee jennaan dhaggeeffadhu qolaasaayis inni 15 irra jiru dhaggeeffadhu qolaa hin uumame hin jedhu uumama hundumaa dura dhalatee jedha malee uumama hundumaa dura garagarii miti ka dhalateef uumameen garagarii miti amma wanti amma beekuudhaa qabdu mee fakkeenyaaf macaafa Iyyoob kana keessatti macaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 4 irratti hafuurri Waaqayyoo na uumeera jedhe isin akka amantan jedhe kan dubbachaa jiru kun Iyyoobi. Ayyuubiin dhalate moo hin uumame? Nuyi ko namummaan keenyi jalqabumaa kaasee addaamirraa kaane waan ta'eef addaamiyyuu hin uumame miti ree? Addaamirraa kan dhalate hundumtiyyuu immoo hin dhalate dhaggeeffadhu. Ati hin uumamtee fakkeenyaaf? Ishi ati sun hin uumamtee reen jedhe akkuma addaam uumamte sanatti uumamte moo dhalatte? Nan dhaladheen.
Ishi Iyyoobii fi Addaam walitti fagoodha. Hafuurri Waaqayyo na uumeera jedhe. Hafuurri Waaqayyo na uumeera. Hafuurri inni hunduma danda'u anatti baafatee sunis na jiraachisaa jedhe. Kanaafuu Iyyoobi hin dhalate moo hin uumamere? Iyyoobi hin dhalate haadhaaf abbaa qaba bar. Na uume jedhe kaasettamu uumee fi dhalatee amma garaagarummaa isaa ilaalaa jirra. Akkaataa inni itti ibsetu Waaqayyoon dinqifachuu barbaade malee dhaggeeffadhu. Eessaa fuute barnoota kana macaafarraa dhiiftee eessarra naqamaa jirta? Hin dhalate kaa inni hin uumamne kaa hin dhalate malee maal taateeti? Iyyoobi hin dhalate malee hin uumamne. Dhalateef uumameen garaagaraa. Ati ilaalu fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos hin ilatiin biitu kun Yesuus Kiristoosiif dubbatame. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 5 baasee sii dubbisa. Kun walaa akkas jedha. Waan ati dubbachaa jirtu hunda isaayyuu anamma inni Yesuusuma deeggara malee waa tokko waan nu faallessuun qabudha. Ishee adeeggaru Yesuusin adeeggaruuti. Adeeggaru ishee siif adeeggaru. Amma sani jedhe macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 5 irratti amma sani garbicha isaa akkan ta'uuf Yaaqoobiin gara isaa akkan fiduuf Israa'eliin isa biratti akka walitti qabuuf Waaqayyo garaa haadha koo keessatti na tolchee garaa haadha koo keessatti na tolchee jedhaa jira. Kan garaa haadha isaa keessatti bar atillee haadhaaf abbaan kee sababaa wal biraa haga'anii bishaan lammaan sun bishaan dadhabduun sun bishaan xiqqoon sun walitti haa dhuftuu malee kan nama tolchu kan garaa haadha isaa keessatti nama tolchu Waaqayyoodha bar. Beektaamii kana? Amma dhufte bakka. Ishee in tolfame moo hin tolfamne garaa haadha isaa keessatti Yesuus Kiristoos garaa haadha isaa keessatti tolfame moo hin tolfamne? Tolfame fakkeenya ammas irratti osoo hin dhalatiin dura macaafa Isaayyaas raajichaa kana irratti osoo hin dhalatiin dura isan ganaa ta'uudha kan inni haasa'e Isaayyaas raajichaa. Ishee gaafa hin tolfame jedhamoo gaafa fakkeenyaaf itoo hin dhalatiin kan timbiititti kun tolfame dubbatame garaa haadha isaa keessatti kan isa tolche Waaqayyoodha jedha. Waaqayyoon garaa haadha koo keessatti na tolche jedhaa jira. Eeyyee sirriidha. Kana sin kaadu. Yoon si kaadees immoo sobduun ta'a. Kanaafuu Yesuusin garaa haadha isaa keessatti kan isa uume yookiin immoo kan isa tolche yookiin kan isa dhalatullee akka inni dhalatullee kan godhe Waaqayyoodha jettee ni fudhattaare akkas taanaan. Dhalachuu isaa namni si morme hin jiru barre inni elammati maaliif garuu ati inni uumaa ta'uusaa raaganaa kenni yoo dhuguma kana mormaa jirta ta'e jettee maaf nan gaafattu ati maaltu si dhowwa akkati sin gaafadha isatti dabarfannaa ishee amma isatti dabarfannaa Yesuusin garaa haadha isaa keessatti kan isa tolche Waaqayyoodha jettee eega fudhatteeti kan garaa haadha dhalatullee haa uumamullee wanni tokko Addaamiif Hawwaa qofaa miti kan uumame fakkeenyaaf akka macaafa Iyyoob irra jirutti boqonnaa 33 lakkoofsa 4 irratti Iyyoob maal jedhaa jira garaa haadha koo afurri inni hunduma danda'u anatti baafate na uumeera jedhe kan uumame waan si dhibu Abrahaamillee gara Waaqayyotu na uume jedhaa jira. Waaqayyotu na uume jedhee beeksisa kennuu nan danda'a. Uumuu jechuuniif dhalachuu jechuun garaagar miti. Fakkeenyaaf tullootaan hin uumame je qofa hin jennu hin dhalate illee ni jenna. Tulloo fakkeenyaaf haadhaaf abbaa qabaatee dhalate hin jedhamu. Wanni guyyaa keessa argamu kun kamiinsaatu uumama jedhama. Dhalate yoo jedhe uumame illee yoo jedhe tokkuma. Maaliif macaafa Iyyoob biratti si dubbisee jira. Macaafa bakka biraatii sii kennuu nan danda'a. Tulloon illee akka dhalatan. Tullootaaf hin dhalate jedhee macaafni ni dubbata. Ishi amma waaqummaa isaanii kennuuf adeemta waan ta'eef ishi sin gaafadha. Uumaa ta'uusaan sin jedhe malee. Ishi. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa kaasinaa dubbisi. Efesoon sii bana? Ishi abbassaa koo sirkaan fudhadha. Waan barreeffamee jiru sirkaa hin didu waan ta'eef. Boqonnaa 2 lakkoofsa meeqa? 8 hamma 10. Boqonnaa 2 lakkoofsa 8. Ishi. 8 haga 10tti naa dubbista. Dubbii ijoon 10 irra jira waan ta'eef. Efesoon miti? Siifan dubbisa. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of
ittiin of hin jaynetti nuyi hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessatti akka deddeebitaniif karaa Kiristoos Yesuus uumamtanii karaa ishee. As keessatti waa'ee maalii ibsa ree? Uumamuu karaa Yesuus Kiristoos akka nuti uumamne miti kan nu ibsu. Karaa Kiristoos Yesuus eenyutu uume? Amma Yesuus Kiristoos uumaa ta'uusaa karaa isaa uumamuu keenya Waaqayyoyyuu haa uumu qoyama. Waaqayyo uume miti. Yesuus Kiristoos uumama akka hin taane dhaggeeffadhu. Uumama akka hin taane. Dhugaa Kiristoos uumama akka hin taane dubbiin kun jechuudha. Dhibbaa dhibba si amansiisa. Uumama ta'uu hin danda'u. Karaa isaayyuu Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos uumama akka nuti uumamne nuuf ibsaa jira. Kanaaf Yesuus uumama uumaadhaa kan jira bara. Walii taanee jirra bara akka kee addaa namni naaf hin jiru wallahi dhugaa dubbachuudhaaf sillee mormu sillee wanti eenyutu Waaqayyo ila asirratti Waaqayyo duraan dursee qopheessee karaa Waaqayyo duraan dursee qopheessee keessa akka wanta asirraa qabna 10 irra qabxii ati illee fidatte 10 irra qabxii illee irratti si gaafachuu barbaadu 10 irra. Hojii harka isaati. Nuyi hojii harka isaati. Hojii harka eenyu? Hojii harka Waaqayyoo. Bilbilli tokko bilbilli persentii tokko irra jira dhugaa Waaqayyoo sirriitti cufata. Adaraa Rabbii. Adaraa hafuuraan illee guuttadhu addaaf. Adhaan hafuuraaf illee guuttadhu qabxii kana walii wajjin xumuru malee hin baatu. Qoosaa akka kanaa dhiisi. Kunoo fedhii kootiin abdiittan dabarsa kunoo abdiin as jala jira. Otoo namni jiru ta'e sodaatee bahee naan jetta. Nan deebi'a rakkoon hin jiru. Nan deebi'a dhiifama. Nan deebi'a rakkoon. Hafuurallee kadhadhu kaadha please. Hafuurallee hafuurri ishee gargaaru akkasii hin dhumne. Matumaa Yesuus uumaadha bakka Yesuus uumaa ta'uusaa asuma irratti hubadhu dhugaa Rabbii. Wallahi soba. Wallahi soba qabxii dhumatti fiddetti kanaan qabxii ati dubbatti fiddetti kanaan si garafa. Nuyi hojii harka isaati. Hojii harka eenyu? Hojii harka Waaqayyoo. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee Waaqayyo hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamnee jedha. Hojii gaarii isa kan Waaqayyo qopheesse. Yesuus Kiristoos kan Waaqayyotu qopheesse jechuudha hojii gaarii kan. Subhanallah. Wallahi waan namatti fidattee nan si garafa deebisee. Ishi nam tokko qaamni tokko uumaa ta'uudhaaf ani uumaadha jedhee dubbata. Asirratti isarratti hin fidaa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 44 lakkoofsa 24 sinii dabala. Waan mamii tokko hin qabne karaa abaluun uume hin jenne Waaqayyoon. Karaa abaluun akkasiin uume karaa abaluun waa uume hin jenne. Eessa takka jedha macaafa Isaayyaas 44 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha macaafni warra kiristaanaadha. Ayyee siniifan dubbisan dhaggeeffadha. Ani Waaqayyo isuma si furee isuma gadaameessa keessatti sosolcheedha. Iskiriin mul'ata jedhee yaada. Isuma gadaameessa keessatti sosolcheedha. Ani Waaqayyo isa wanta hundumaa uume. Ani Waaqayyo isa wanta hundumaa uume. Bantiiwwan Waaqaa kophaa kiyya. Bantiiwwan Waaqaa kophaa kiyya diriirsee lafas dhiiseedha. Yemmus eenyu anaa wajjin turre karaa abaluu fi karaa abaluutiin waa uume hin jenne Waaqayyoon kophaa kiyya waa uume jedhe malee. Isini tokkoffaadha jecha macaafaatu utuu hin taane jecha Phaawulos aman tokko walii galaatti. Yesuus Kiristoos kanarratti ragaa bahee jira. Fakkeenya isinii kenna. Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 4 irratti Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbatee maal jedhee boqonnaa 19 lakkoofsa 4 irratti Waaqayyo inni jalqabatti isaan uume jedhe. Waaqayyo inni jalqabatti isaan uume dhiiraaf dubartii akka uume kana hin dubbifneere jedhe. Kan nama uume Waaqayyoodha jedhe malee nutu uume karaa koo uumame qilleensaa wajjin hin uume hafuuraa wajjin hin uume lafee wajjin hin uume hin jenne. Yesuus Kiristoos mataan isaa dhugaa baatu Waaqayyo eega ta'eeti Waaqayyo inni jalqabatti isaan uume dhiiraaf dubartii akka uume kana seera keessaa hin dubbifne. Wallahi mucaan ammaadhaa itu gaafataniiti Yesuustu na uume jedhee dubbata. Garuu Yesuus Kiristoos Waaqayyotu dhiiraaf dubartii godhee nama uume jedhaa jira malee nutu uume karaa koo uumame hin jenne. Guyyuma tokko dogongoreen rafiitii keessa illee yeroo mugee jirullee. Pilinkiidhaan Ustaaz Jaahii koko pilinkiin kun baay'ee gadduu jira. Jaahii.
يا سلام والله جارسمان سيني مادة والله Jahi, قادريني أما ولي سيني مادة إن شاء الله والله قادر سيني مادة Jahi, Ata Jahi. udura me copy linki. إشي كوبي لينكي قدا يا جماعة والله manni kun akkuma isin jaallattan namni jibbullee jira. Qaamni jibbullee ni jira. Please yoo danda'ame copy linkii godhaa. Jahi, Wayyee sitti haasa'an jira. Abdii ko inni dubbattu dura copy linki kuma ngeenye akaanushi obboleessa copy linkii dhiifama kana waliin. please adaraa keessan jiru. Copy linkii nama baay'eetu jira jala. Copy linkii godhaame. Manni kun ganama bitamee ammoo naatti 650 irra jira please. Jahi, Abdii ko jedhe copy linki kuma ngeenye kun manni yoo nagaa ta'e malee waa dubbachuu dandeessu bara. Kanaaf malee waan biraa miti ni dubbattaa sagantaan keetti eenyullee ittiin galu garuu dura copy linkiin kuma ga'u. waan jedhe dhageessatti akkuma 100 iyyuu gashi, koppiliinki kuma 100 iyyuu gashi. Hanga sitti dhaabbata sagantaan bakka dhaabbatu sagantaan jedhe hanga copy linkiin kuma ga'utti dhaabbatu. Waa tokko waan ta'ee miidhamu jiru waan ta'eef as jirta maa rakkisa. Namichi of fayyaa qabda maal taateeti? Sitti haasa'an jiru mana amma Jaahiin gaafachaa jira. Daqiiqaa tokko na eeyyami. Ni gaafatta qoy ni gaafatta kuma aguun ummata keenya qaalii warri jala jirtan takka tukumaan nu gaa jabaadhaati rabbis na gargaaru yoo copy linkiin hin jiraanne bara addaan kuta atillee gaafii keetu deebiin argatanii addaan jeta obboleessa waan biraa miti kanaaf Waa'ee mee jabaadhaa ummata qaalii nama waa'ee gaaffii kaaseera namicho. abshir dhiifama yoon sitti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koppelinki godhee jara waalaikum keenya salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ila abdi amma yeroo namicho jettu kabajaadhaan haasa'e naamusaan haasa'e gaafa namatti haasa'u. Kibbooma namraade. Calluma jettaniituma akkanumatti hin deeminaadha. Koppelinki godha warroonni jala jirtamee yeroo takka gadi qabaa akkuma takka galcha 700 jirta. Isa rakkoon qabu na barsiista. Koo nama waan Maayikii qabadhu rakkoo miti yoo sitti toluu dhabaate gadi bu'uu dandeessa maayikii qabadhu amma yeroo takka. rakkoon qabu Amma na bu'a. naamusaan Waan haasa'e ani namatti. jechaa jiru siniin galle mamma gastii waan haaraan godhini adamma gastii na abbaan barbaade yummana kana akkasiin. Yalla koppelinki 50 irra geessanii jirta maayikii qabadhu abdi. Na dhaggeeffadhu. Koppiliinki kuma 100 iyyuu amma sin Amma geessanitti sin dhaggeeffadhu maayikii qabadhu siin jedhe bar. hin qabadhu na buusi. Koppiliinki kuma 100 nu ga'a. Waan biraa siniin jechaan jiru namma. Daqiiqaa lama na eegdaa hin jechaan jira. Jaahiidhaan. Jaahiin gaafadhe mana siniin gaafanne namni tokko akkanatti dubbatu. Sa'aatii lama taa'ee si eegalaa siin ba'undi. Sineegaa biibii koo sineegaa na. Yalla deema. Anamma haasaan ani haasa'e kanadha malee haasaan namoonni haasaan miti. Amma minaan nyaachaan jira daqiiqa lama na eegdaa. Gaaffii kana si gaafadhe. Ishee dhagi kottu. Hin bu'in iyyuu hin deemu asuma irra taa'e. Asuma irra taa'e. Maaf an bu'u. Haaraan bu'u. Ishee ijoollee copy linkii godhaa. 800 geessanii jirtanii yeroo takka deemaa 800 900 ga'uuf deemtanii maashaallah tabarakallah galatooma barakallahu fiikum galatooma 900 geessanii yalla dafa gadi qaba nama 65 jirtanii yeroo 10 qofa taasisa copy linkii kuma takka galchitanii saniin boodatti sagantaan itti hafuufamu yalla let's go copy linkii yalla gadi qaba 900 irra geessan eenyu abdii koo ka jedhu argaa jira kadir sin argaa jira abdii baale yalla let's go gadi qaba abdii baale abdii koo guutuu rabbuma adam gadi qaba yalla maqaa keessan sin argaa jira warri copy linkii godhaa jirtan shufeerii abdii baalee fi shufeerii nama inni adam nama sadi qofa argaa jira sin nama sadi qofa argaa jira Tuma jirra akka koo mul'atu amaan arsii arbaa gugu yalla gadi qaba abdii baale Masha Allah. abdii baale yalla let's go abdii baale fiigaa jira qofaasaa fiigaa jira namni hedduun mul'ataan jiru shufeerii siifan oromiyaa waa ripost illee godha akka ustaas kadir godhe kana gadi qaba let's go kuma galchitanii jirtan galatooma masha Allah tabarakallah galatooma wallahi hedduu tan akkasi obse kotta olbe doktor ati naguma nagaadha fayyaadha akkamati kotta olbe gaafii gaafatamii gaafadhu Baay'ee si dhaga'e Dr. Hasan akkas ta'uu qaba ammaan booda abbaan barbaadan sagantaa keessan fudhaatii dubbadhaa. Wanti dubbanne manumti nagaa qabaatuu fi akka inni addaan hin cinne malee sagantaa kana abdii caalaa baay'ee barbaadan illee jechuudha. Akkanatti hubatamuu qaba. Sagantaa obbolummaati. Bakka waa diinummaa wayii miti. Amantiin madda obbolummaa ta'uu amantiin kiristaanaatiif amantiin musliimaa bakka tokko taa'ee mari'achuun
kun namaafiyyuu barumsa guddaadha jechuudha. Mana bananii ka'anii kottuu waa'ee amantii koo na gaafadhu, kottuu waa'ee amantii kee natti himi jedhanii nama affeeruunis waan guddaadha. Kunis sammuun kan keenya bal'ataa jira jechuudha. Obbolummaan namummaa kuni hammam akka inni fagaate agarsiisa. Lammaffaa namni amantii ofii jaallachuun, amantii ofii kabajuun, amantii namaatti bu'uu akka hin taanellee mana kanarraa baratama. Fakkeenyaaf islaamummaan diina kiristaanummaa akka hin taane, kiristaanummaan diina islaamummaa akka hin taane mana tokko keenya gaafa waliin mari'annee dhugaa jiru gadi baasuudhaaf yaalii adda addaa gaggeeffamu kun ilma namaatiif nama har'aa miti dhaloota boriitiif illee fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Fakkeenya guddaa namni tokko amantii kana madduma lolaa godhee deema. Bakka waan amantii isaa malee amantiin kan biraa dogoggora ta'e ammoo amantiin isaa malee amantiin kan biraa dogoggora ta'utti ilaaluu waan jedhu ilaama namni amantiin kan koo sirriidha amantiin namaa dogoggora ilaaluu waan jedhu garuu amantiin namaa sun dogoggoruma isaa waliin dhufee yoo taa'ee na hubachiise wanta irraa hubadhu jira jedhe namni of qabee taa'uun ammoo nama biraarraa yaada isa dhaggeeffachuun kun waan guddaadha waan cimee itti fufuu qabudha. Jarri kaanis yaada keessan itti dabalaati. Manni kunis manuma tasgabbiiti. Manuma kabajaati, manuma ulfinaati. Hundinuu giddufachuu qabna jechuu qofa yaada kaasa. Yalla dubbadha. Doktara sanis haa ta'uu Jaahii Awwal Bakkalcha Mu'aad Abdii hundi keessa namni yaada qabdan. Yaada bareedaadha. Wal danda'anii waliin haasa'uun waliin marii gochuun maaliif jennaan dhugaan akka eessa jiru walirraa barachuun bareeda. Abdi kan kelaman ndunde gade kashan ta sinere Habibi Jai Jai Yoka Awal Yoka Bakkalcha Biyen Jerusalem Dr. Hasan jirtu miti Kabaddeeti. Namni biraan jiru kiristaan yoo jiraate ol galchaa nama biraadha. Kotta seenaa warri kiristaana eenyu ergatee jirame. Milkiyyee kiristaana moo islaama? Gaafatamaatii gaafadhaa rakkoo miti kotta ol seenaatiin baqatinaadha. Maaliif jennaan dirree lolaatii miti walirraa barachuudha. Waan macaafa keetirra jiru si gaafannaa nu gaafattan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kottaatti seenaa waan wanniitii miti kun. Ifama namni as keessatti dubbatu xiqqoo na dhabeessan maal? Ayyi akkasii okay qoymeesi ergame eenyu maqaan kee maqaan urran jiru waaqayyo gaarii ka jette ergadhu si galcha Baala si bira hin jiru ati na wajjin hin haasoftu. abdii geeffattee Anmaa xumureera. Dhimma taaptaabii keessan 150 isa isin eegaara malee. ayyee baga nagaan deebite eenyu waliin itti fufu jaahiidhaan waliin haasaa jechaa turte moo Abbaan barbaadan na wajjin haasa'a garuu namoota jala jiraniif yoo fedha keessan ta'e nama tokko wajjin haasa'uudhaaf waan tokko dursee yoon dubbadde gaariidha deeyyaadha. Yoo isin na eeyyamtan miyuutii kaafadhaatiin eeyyamaa kan namni tokko. Himadhu rakkoon qabu. Thank you. Tokkoffaa amantaa musliimaa kanarraas haa ta'u kiristaanarraas barachuu barbaanna. Ande yeroo tokko konkolaataa hin dhateeffannu miyuutiin akkasuma hin jee. Thank you. Sagalee wayii tokko na bira jira waan ta'eef akkasiin hin jeeqne kan qabadde.
gaaffii macaafa qulqulluu irraas qabdan iddoo biraa biraatis qabdan haa ta'u namni kamiyyuu macaafa qulqulluu irraa kan inni gaafatu warroota asirraa gaafatan miti amma warrooti jala jiran namni kam koomentiin akka wal arrabsuun fedhu maaliif ani inni haasa'u nama guddaadha isin inni haasoftan nama guddaadha gaaffii na gaafattaniif waan macaafa qulqulluu irra jiruu fi hamma barnoota ani baradhe isiniif hin deebisa tokko gaafichi isin gaafattaniif deebii ga'aa hin arganne yoo ta'e yoo sagaleen kun nagahama inshallah. Ayyee abdii wajjin dubbadha. Sila tarii xiqqoo na eegi jedhee ture tarii waan an dubbataa ture irraa gaafii qabda abdii. No. Waan ati dubbataa turteera yoon kaase wala keessarraa waan ka'uuf wallu jalaa rukuta. Gaaffii keessan jalqabaarraa yoo kaaste garuu ittiin deema. Tanarraa yoon ka'e wal nu jalaa rukuta. Anarraas wal rukuta sirkaas wal rukuta. Wala keessarraa ka'uun gaarummaan qabu waan ta'eef. Ishi. Baay'ee galatoomi. Yesuus Kiristoos barsiisa isaa keessatti Waaqayyoo meeqa barsiisaa ture? Waaqayyoo meeqa jedhee barsiisaa ture? Tokko. Okay. Tokkoon sun eenyuun jedhee barsiisaa ture? Waaqayyo abbaa isa waan hundumaa uume. Ayyee Waaqayyo tokkoon sanaan ala Waaqayyoon kan biraan jira? Never. Okay. Yesuus Kiristoos maalire? Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ani Waaqayyoodha jedhee of barsiisee jira. Waaqayyoon tokkoon sun anillee kana nan amana. Waaqayyoon fakkeenyaaf Isaayyaas raajichaa 44:24 irratti ani Waaqayyoodha. Isaayyaas raajichaa 42:8 irratti ani Waaqayyoodha maqaan koo isa kana jedhee dubbatee jira. Yesuus Kiristoos akkuma kanatti ani Waaqayyoodha jedhee barsiisee jira moo hin jiru? Sagaleen akka hin jeeqneefan yeroo ofii kiyya dhaggeeffadhu. Amma waan tokko hubachuu qabna. Wanti nuyi hubachuu qabnu macaafa qulqulluu keenya keessatti macaafa qulqulluun keenya macaafa 66dha. Kakuu moofaan 39 kakuu haaraan 27 macaafa 66. Kana keessa Yesuus Kiristoos ani Waaqayyoodha jechi jedhu keessa hin jiru. Ofii isaa hin jenne Yesuusii. Bakka. Ishi. Nagalee jira. No. Naan fixadha. Ofii isaa hin jenne miti. Waaqayyoon immoo ofii isaa jedheera moo hin jenne? Naan fixadha na dhaggeeffadhu. Hin fixatini kaa. Amma gaafiin keenya gabaabduudha barragaalee naa kennii ibsillee hin jenne. Waaqayyoon ani Waaqayyoodha jedhee of ibseera moo hin ibsine? Ammas deebii ga'aan arganne milaagaa lafi nutti itti wal dhabnu kana. Nagaheera bar. Ani hin da'ume irra deebi'uun akka inni sii ta'uufi malee naa ta'eera deebiin kee mormii tokko irraa hin qabu.